Snif dhiyeessina. Manni murtii federaalaa dhaddacha kaalidataa oolmaa har'a ooleen Koloneel Gammachuu ayyaana dabalatee namoota 12 bilisa baase. Manni murtii federaalaa dhaddacha kaalidataa galmee himatamtoota 20 kanneen galmee himannoo obbo Kiisii Qixxumaa jalatti argamanii ilaalchisuun ragaa abbaan alangaa kanaan dura dhiheeffate giddu galeeffate guyyaa har'aatti jala murtii kennuuf beellama qabachuun isaa ni yaadatama. Beellama guyyaa har'aatiinis himannoo namoota 12 irratti baname kufaa taasisuun ragaan abbaan alangaa dhiheeffates hayyama mana murtii malee insaarraa sagalee fidame waan ta'eef manni murtichaa ragaan dhihaate guutuu miti jechuun himatamtoota kanneeniin bilisa jechuun isaa abukaatoon hidhamtoota siyaasaa Oromoo obbo Tuulii Baay'isaa OMN'tti himani. Abbaan alangaa himatamtoota kanarratti himannoo baneen sababa isaanii qabeenyi birrii miliyoona 72 olii baduu lubbuun namoota 40 dabruu fi namoonni gariin ammoo bakka buuteen isaanii dhabamuu kan jiru yoo ta'u addatti ammoo Koloneel Gammachuun leenjii waraanaa kennuu fi gaggeessummaa shiftaa abaa'oo shanee ja'uun kan himataman ture. Manni murtichaas ragaa abbaan alangaa dhiheeffate giddu galeeffachuun himannaa dhiyaate kanaaf ragaan ga'aa miti jechuun himannoo kufaa taasisee jira. Koloneel Gammachuu ayyaana hoogganaa adda bilisummaa Oromoo ta'uu isaa malee hooggansa shiftaa abaa'oo shanee ta'uu isaa ragaan keessan hin mirkaneessu jechuun Koloneel Gammachuu dabalatee namoonni 12 bilisa akka bahan manni murtii jala murtii kennuu isaa obbo Tuuliin himanii jiru. Himatamtoota 8 kanneen biroo ammoo himata jabaa yakka shororkeessummaa jechuun kan himatamanii turan gara keeyyata 5ffaa deeggarsa shororkeessaaf taasisuu ja'utti butuun ragaa ittisaa akka dhiheeffataniif waxabajjii 1 hanga 8 bara 2013tti beellama bulfatee jira.